Video guyyaa kaleessaa paartituu kunuuppii isaanii hojjetamee xumuramee haala kanaan biisa baay'ee bareedaa fi mi'aa ta'e hojjedheetiin jira. Jarrittiin lameen mana keessa teessee biisa maaliif nu hojjettutti naamatti isiniin jedhe sana otoon gudii godhe maal jettu meemma tonkoliin tokko naa dhufee jira. Innis immoo maal hojjettan akkuma argitan kunuu saayinaa duwwaa lama walitti qadaadeen na gubadhe akka kanaatti carqiitiin qabadhee du'ee badee geesse jala kaa'uuf hin deemamee riyaakshinii isaanii maal akka ta'e walumaan ilaalla dursine. Mak, kalau dia tu orang yang mana sini? Mana ni? Aku tinggal mak. Mana ni? Mak bisa. Mak, saya. Ani tak, pergi ke tempat tak? Auto saja. Orang lain. Auto nak jadi ni terus nak. Nanti tak. Si. Ini, ugar ni kena buka. Terus. Pergi sebalik apa? Sakit nak kena mak. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqaa faga jedhaatan jecha yoo jaallattan laayikii xiqqoodhaan aga xumuraatti na waliin tura guyyaa kaleessaa jalqabaasaarra bukoo bukeessuu fi piisaa soosii hojjechuurraa ka'ee akka soosii xumuruu fi aga bukoosaa hunda isinitti agarsiisee argitaniittu amma kana immoo hojjechuuf hin deemu yookaan immoo piisaa sana tolchuuf hin deema akkuma argitan amma sirra deebii kan na barbaachisu buphaan kun bilchaatee jira jechuudha. Kun soosiis kana kaawwadheera qopheesse buphaa kana quncisee na goggoota. Qola isaarraa kaasee timaatimii fireeshiinis immoo barbaachisarra keessa kaa'uu fi akkasuma shunkurtiini akkasumas immoo qaaraan hin barbaachisaa jechuudha. Wanta biraa vejiteebilii mi'aa kennan kan biraa qabaattanis itti godhachuu dandeessu. Baalli mosobilaa fireeshiin isaalleen ta'a, baalli dimbilaalaa fireeshiin isaalleen ta'a yoo qabaattan ta'e hin jiru yoo ta'e immoo waanuma mana keessatti argachuu dandeenyu kanneen akka buphaa, kanneen akka timaatimii fireeshii, kanneen akka qaaraa fi shunkurtii fayyadamne piisaa keenya hojjetachuutii dandeenya jechuudha. Amma kana bukoosaa koof jedhee bukoosaa ala aduu keessan turse isa ol galchee tolchuuf hin deemaatii jira. Amma buphaalee kanaan goggotaan jira hoo barbaaddanii buphaa shifgotanii goggotachuu dandeessu. Diizaayinii barbaaddaniittidha. Ani garuu salkilii yookaan immoo kibbii akka kanaa naannootti goggotuu barbaade jechuudha. Isa booddee wantoota irra keessa namaan ala kanaan erga qopheeffanne yeroo ovenii keessa keenyu duraaf duuba qabaachuu qabachuudha. Maaliif takkumatti goonee achi keessa keenya hin gubata. Vejiteebiliin qaaraan akkasuma timaatimii shunkurtiin kun irra nam'ee bukoo wajjin irra taa'uun qabu. Kun haala kanatti qopheessiitiin jira. Achiin booda bukoon koo akkasitti koof jedhee jira. Sirriitti koof jechuutii qaba. Achi akkuma argitan kana harka goonee walitti sukkuumnee booddee addaan maxoo maal jedhaman akkasii akkana jalaan qabannee fi zayitii xiqqooshee itti godhee si booda daakuu nisnis godhee erganii itti xaxxaragadhee booddee gara bukoo keenyatti deebina jechuudha. Hundi isaayyuu isteeppi baay'ee isteeppiitiinidha malee takkuma unqulaalii yookaan buphaas akkasuma timaatimii qaaraarraa naannoo keessa keenya hin gubata jechuudha. Otoo bukoon hin bishaatiin isarra keessaatu gubata. Kun immoo ta'uu hin qabu. Eegganneetudha kan nuti gochuutii qabnu. Amma argitanii jirtu kunoo bukoosa argana asirratti sirreeffadhee booda maankaa gaaf sadii yookaan immoo foorkiidhaan xiqqooshee ho'uraa jechuudha. Isa booda akkasumatti duwwaa masaan irra kaa'a. Ovenii keessan galchaa ovenii koo banadheetiin jira. Ammasitti ho'ee na eeguu qaba. Achi booda daqiiqaa tokko lama kan hin caalle fooxaarra buusee kaa'ee akka bokoquuf achi fuudhee ovenii keessa kaa'ee amma ovenii keessatti xiqqoo xafuuf jedhee jira bokoonsaa jechuudha. Xiqqoo xaaf jedheetu jira. Kanatti wanti aanee jiru maayinii intinaadha. Soosiirra naqachuudha. Soosiisaa diimaa sana jechuudha. Piisaa soosii kunuunsa kanas kana kaawwadheen jira. Bismaa fooliin isaa mana keessaa nama baasa. Mosobilaa yoo qabaattan, roosmarii yoo qabaattanii waan akkasii kanatti fayyadamtan origaanollee yoo qabaattan baay'ee bareeda. Itaalii qimamillee yoo qabaattan jechuudha. Kuni suuqirra hin jiran nati maqaa ooftu kun eessa jira yoo jettan jira hundi isaayyuu asuma malee isaan fida. Achi erga soosiirra kaa'ee itti deebisee immoo saala kanaatiin bilchaatee jira jechuudha. Amma inni dhumaa wanti ani gochuuf deemu
vegetable sana waan akka qaaraa timaatimii ishee sana irra naqachuudhaaf hamma bilchaatee jira. Xiqqoo mashee daqiiqaa lama kan hin caalleef itti deebisachuudha. Maaliif bukkoonsaa bilchaatee soosiin itti ta'ee innis bilchaatee amma waan ta'eef vegetable fi buphaa kanarra naquudha. Sammuu daqiiqaa lama qofa keessa kaa'een baasa. Maaliif akka irra keessatti gubatee xuuxatee hin goggonneef jechuudha. Xaa'amiin isaa yookaan teestiin isaallee keessaa bada. Dhamdhamni isaa yoo gubate waan ta'eef sana ta'uu hin qabu. Wantoota irra naqaa jiru kan erga gurguttanii lafa keessanii yoo barbaadan ashaboo yoo barbaadan immoo qundoo barbadeeyyuu kan black pepperii xiqqoo ishee irra nasannasuu dandeessu. Kan amma qundoo barbadeen itti godhee jechuudha. Foolii buphaadhaafis immoo baay'ee bareeda waan ta'eef achiin booddee haala kanaan erga irra naqee booddee xiqqoo ishee akkuma isiniin jedhee daqiiqaa lamaafin achi deebisa. Gara ooveniitti jechuudha. Daqiiqaa lamaafin itti deebisa. Akkasitti sisirreessee babbareechanii tokkuma hojjedheeni baay'inni waan hin jirreefu achiin booda akkanaatti keessa ergan galfadhee as kanatti immoo buna akaa'uun dhufe jechuudha. Sa'aatii misaatii waan ta'eef buna danfisuun dirqama. Hin beektoka. Inni kun jiruuf jireenya nuuroo biyya keenyaa keessaati. Isa booda buna koo asitti akaa'ee kasalarratti istoofii fayyadamuu beekaman dhiises kanatti. Maaliif kasalatu namatti tola. Wantoota tokko tokko mana keessa cistis gochuuf illee yeroo bunni danfu kasalumatu namatti tola jechuudha. Malee istoofii irratti hojjetan yeroo achi as fidan bakka manneen diilallaa nama dabbara. Buna urgeeffadhaa warri buna urgeessachuu jaallatanii amma kaa'ee kun bakka kanarratti baafadhee jabanaa koorra kaa'ee deemuuf inni gara buna tumuu jabanaaf inni qucci irra godhanna jechuudha. Bakka kanatti bunni kasalarratti danfuu kan mooyyeetti tumamu bogamee masii suk jechaa jiru. Yaa'usuma jira deebi'eera waan ta'eef buna kaa mooyyeetti tumuu fi kasalarratti danfisuu mi'eeffannee jirra. Samoona kana inuma mi'aawu bakka waan nuti istoofichaarra inuma hin jiru jechuun gaarii miti jechuudhaan malee waanuma tokko mi'aawu annaa buna mooyyeetti tumuuf deemaa jira jechuudha. Akkasitti jabanaan danfitee na eeddii ani immoo gadi baasee buna bakka kanatti achi buteen jechuudha. Kuna buna tumaan jira. Buna tumaan beektu akkanaan hin jenne. Inuma keessatti guddanne waan ta'eef baay'ee namatti tola bakka. Jiruuf jireenyi biyyoo fi akka jiraaniif akka qabaatan irratti baay'ee namatti tola. Bunni bullaa'ee jira. Ol deebi'ee biisicha kunoo keessaa baasee amma dhumee jira. Keessaa baasee bilchaatee jira. Bismaa foolii isaa kushiinatti nama galchu bakka otoo mana namaa ta'e mana cabseetti seena jedhee yaada. Kunoo kana fakkaata baay'ee bareeda. Akkuma isiniin jedhee vegetable isaa hin gubanne keessuma kaa'ee baase har'a wanti addaan itti dabalee naxxaramaatu jira ture sanitti godhee jechuudha. Bakka chiizii ani chiizii hin qabu hin binnellee moozarellaa jedhamu sana hin binne xiqqoos immoo nurraa fagaata waan ta'eef har'a itti godhee jechuudha. Akkamittiin akka inni mi'aawu maal jedhee isinitti himuu quba wajjin of kuttu amma qopheessii saayinaa tiriirra kaawwadhee akkasitti itti qadaadee lafa godhadhee gara tonkolii kootti yeroon isinii deebi'u kunoo bakka kana saayinaa duwwaa walitti qadaadee carqiidhaan qabadhee akka waan namaa waan ho'aarra keessaa baasee isaaniif dhimmee geessaa jiruutti qopheessaa jechuudha. Malee akka isaan jedhan hin beeku. Kunoo akka kanatti qabeenii guffu jedhee geessaa. Takkuma sarrifachiisuuf jechuudha. Akkam jirtu namoota keenya nagaa fayyaa Alamu nyaanni illee sibiilatti biyya keenya. Keenya gudii kana kota mana misalnya lo kan
Haa ta'u nagaa. Ofii osoo sana. Taatee nama. Maal kanarratti nyaattu moolee jedhamu maal isin? Mani. Akkamii darbiti nama. Mani. Mana nayi. Maa bisa. Sorry sorry kot. Kot. Waanti baa? Eessa qare? Mukaan maal jedhu taatee rakkoo qaba. Ani jiru kana eduma eduma. Ani daa raakii kana fayyadamee ta'a otoo sadi. Otoo hojjetii jiru hoshi naqaba. Nuti ta'a. Ugaartiin eegana ugaa. Isa walitti qaba. Isa kina kan nama. Isa kan ugu. Aku udah nambah. Wih. Ama. Sila bisa? Itu nanti nyata tuh ya. Saya makanya sih mungkin betah kau tak nak ini. Aku mani. Sabar deh. Baru bisa ada kamu sadar mau kau itu. Dari kamu sadar mau. Deh. Ya udah nanti kamu mesti kemana? Mau di kena kamu. Mana mau jaga? Mau di. Tadi pada sana. Agak sedikit. Mau. Enggak. Atau tidak kamera dulu kamera kan kasih tuh nak makan. Enggak. Masih video. Mana? Nggak ada. Baru kita bisa baca. Kun nuti egaa haaluma asirratti argitan kanaani xumurreerra xiqqoo waan ariifachiisan natti fakkaata. Garuu sa'aatii dheeraa asirra turre maal jechuun xiqqoo nutti hin mijaatu. Maaliif hundumtuu hojii mataa isaa qaba waan ta'eef nutis immoo iddoo iddootti irraa kakkaana. Kanaaf akkas maraa miti. Kana fakkaataa jechuudha. As kanatti immoo warga nyaannee xumurre buna dhuguudhaaf jirra. Buna yoo ilaaltanii sin hawwisiisee ta'e warri buna jaallattanii dhugaatii sin affeerreerra. Wanni irraa hawwitan yoo jiraate nyaatis ta'e dhugaatis ta'e waanuma kamiyyoo ta'e isin qaqqabsiisnee isin affeerreetu jirra. Kana fakkaata viidiyoon guyyaa kaleessaa hojjedhe paartiituun isaarraa jedhe viizaa hojjechuu waan argitan natti fakkaata. Xariiqaan isinitti hime kanarraan immoo hojjedhaatii yaalaalaalaa ranaa ta'ee baay'ee tokko namatti tola. Akkasuma wanti nama cinqus hin jiru wanneen uummanni keenya keessa jiru irraa fayyadamne akkasitti yeroo tokko itti fataa'achuu yeroo misaa yeroo iraataa godhachuuti ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata kunuuti bunni isiniif dhufee jira buna dhugaa qursiin illee isa kana kan kanarraa fi viidiyoo biraa naga deebinee dhufnutti naga fayyaa ta'a laayik share gochuun raawwatina baay'ee.